والتوهاني ولي قالني hojjechuu kan ta'u taate biyya teenya keessa nu babal'adhu nama kana nurraa fixii nullee nu fixiyoo jettu taate malee wannummaa loojikaal hin jiru ani diinummaatti fudhadhe beeyta kaleessallee dongora siyaasaa haa taatu waan adda addaatiin bu'aa siyaasatiif haa taatu intarneetiin cufame bakka dhukkubni kun ka ummata godinoota sanii san qofa osoo hin tahin biyya guutuu dinagdee biyyatti ummata biyyatti fixuudhaaf kasaasuudhaaf deemu kana keessatti Ethio Telecom internet bilaash godhuu qabaa tureeyyu ammoonni godhanii jiraniiti maal free calling gatti bilbiltee odeeffannoo itti argattuu fi waatti gabaastu ummanni Wallaggaatii fi Gujii keessa jiru maaliin haa gabaasu maaliif san godhan lakkoofsa maaliif godhan fakkeenyaaf isaanummaanu lakkoofsa bilisaan itti bilbilamee odeeffannoo itti godhamu sun maaliif yoonni godhame odeeffannoon baay'ee barbaachisaa waan ta'eef odeeffannoon baay'ee barbaachisaa waan ta'eef dhukkuba kana to'achuudhaaf odeeffannoon baay'ee barbaachisaa waan ta'eef bilbila bilaashii uuman An akka kiyyatti Ethio Telecom internetii achi cufuu osoo hin taane biyya guututtu gatii hir'isee bilaashitti odeeffannoon nama bira akka gahu gochuutu irraa eegama. Kana banuu dhabuuni diinummaa irrallee dabre doofummaa guddaa natti fakkaata. Wallaala guddaa natti fakkaata. Maaliif kun dhukkuba taphaati miti. Dhukkuba lubbuu namaatiif jireenya namaa qofa irratti osoo hin ta'in diinagdee biyyaa security biyyaa gaagaa jirudha. Fakkeenyaaf kaleessa ejaan humna waraana Itoophiyaa Jeneraal Adam Mohammed humni waraana Itoophiyaa balaa kanarraa of eeguudhaaf maal gochuu akka qabu qajeelfama kennaa turan. Ummata Wallaggaa miskiina jiru dhiisi sibiiliyaanii achi jiru dhiisi waraanni achi jiru kunoo akkamitti of eeguudhaaf ta'a waraannummaan Itoophiyaa achi jiru kuni kana ga'ee eegsisa reebee loltoota nurraa cafan laqanii isaan achi ergan kuni ka dhukkubni kun dhufee isin fixuu edaa of eegaa jedhaniin kuni odeeffannoo sana eessan argata. Mo televiziyoona jala taa'ee haasawaa dhaggeeffachuu qaba. By the way, odeeffannoon zabana kana reediyoo fi televiziyoona irraa argamu baay'ee muraasa. Odeeffannoo namni ka argatu viidiyoo daqiiqaa takkaa gadi barreeffama paaragraafii takka kanarraa odeeffannoon ka argamu zabana kanatti. Meenu zabana kami ka teenyee televiziyoona irratti teenyee odeeffannoo argachaa jirru. Odeeffannoo keenya baay'ee silkii teenya irraa argannaa jechuudha. Odeeffannoon saffisaan qonnaan bulaan qonna isaa keessa dhaabate barataan daree isaa keessatti loltuun qawwee isaa qabatee mishigii isaa keessa qabatee ka argachuu danda'u interneetiidhaan jechuudha. Dhukkuba kana ofirraa dhaabuu yoo ka barbaadu taate muummichi ministeeraa interneetii banuu danda'uudha qaba. Kuni diinummaa uummata irra godhamu yoo ta'in wallaala guddaa natti fakkaata akka mootummaatti waan kana godhanii deemuun ajaa'iba natti afaan Ingiliziin haasaa barreessuu nu beektan qaanesse. Is this real siin jaa namoonni biyya adda addaa jiran si dhuguma mootummaan interneetii cufee jira biyya sanitti no hin sobdan malee mootummaan akkana godhu jiru siin jaan. Maaliif mootummoonni baay'ee hamaa ta'aniyyuu yeroo ammaa kanatti waan akkasii godhaa waan hin jirreef. Kanaafuu banuu qabanii jettan. Banuu qaban saffisaan banuu qofa osoo hin ta'in saffisa isaas dabaluu danda'uu qabanii yoo danda'ame gatii hir'isuu danda'uudha qaban. Maaliif sitti fakkaate? Akkuma isin jee infrastructure fayyaa nu biyya kanaa qabnu baay'ee dadhabaadha. ICU intensive care unit kan jennuun kun meeqa qabna? Baay'ee xiqqaadha. Gaafa dhukkubni kun babal'ate biyyoonni akka Xaaliyaan biyyoonni akka Ameerikaa overwhelmed Xaaliyaan health care isaanii amma crash godhaa jira. Keenya guyyaa muraasa keessatti crash godha. Odeeffannoo amma gaafa dhukkubni kun bal'atee deeme rifaatuun nama keessa deemu. Shakkiin nama keenya keessa deemu. Rifaatuun gooliin uumu sunu dhukkubaa ol nama fixuu danda'a. Ummata kan akka tasgabbeessinuuf ummanni kun mootummaanis ogeeyyiin fayyaatis abbootiin amantiitis ummata kan akka tasgabbeessaniif. Odeeffannoo walii daddabarsuun baay'ee barbaachisaadha. Televiziyoonaa fi reediyoon gahaa miti. Internet is the most essential. Faster, cheaper, accessible. Kanaaf internetii kana banuuni ummata kana baraaruu qofa osoo hin ta'in mootummaa tanaayyuu baraaruu. Maaliif paandamiksiin kun waan laafaa miti. Namni argaan jiru mootummaa Ameerikaa jechuun bara addunyaa kanarratti mootummaa humna diinagdeetinis humna waraanaatiinis infrastructure fayyaatinis biyyi itti dhiyaatu hin jirtu. Yoo of jajuu fi boonuu taatellee namni Tiraampiin ga'u hin jiru bara. Inni hollatee biyya cufaa jira. Maaliif dhukkuba akkaan saffisaan socho'aa jiru ummata akka malee shororkeessaa jiru. Ummata Ameerikaa keessatti hin guddanne. Ummata Ameerikaa hulaa cufatee taa'u jechuun bal'aafaa miti. Is incredible. Ummanni magaalaa New York keessatti hin baradhan beeka. Magaalaan New York cal jettee waggaa cufamte anammeenya dhukkuba sanii Ameerikaa irraa asii achi ilaalee Ameerikaa irraa hubadhe. Ummanni sun
amma Vegas fudhadhu cufa amma gaafa 9/11 gaafa boombii itti darban san Vegas daqiiqaa 5 qofaaf cufamte jedhan amma guutuu cufa ummata halkanii guyyaa odoo balaan bu'ee odoo wanni fedhe ta'e namni asii sulduratti ajjeefame itti deebi'ee daansii isaa itti fufee ta'u manni achiisuun ummanni sunuu hulaa isaa cufatee balbala isaa cufatee ala bahuu dhiisee taa'aa jiru kana keessatti biitii hiyyeetiin teenya